agarsiistuuwwan birmadummaa biyya tokkoo hedduu keessaa filannoo gaggeessuun isa tokko. Lammiileen hiree isaanii boruu kan ittiin murteessan keessaa filannoon isa guddaa. Filannoo gaggeessuun alatti lammiileen hojimaannii fi tarsiimuu biyya isaanii akkaataa barbaadaniin akka galma ga'uu fi itti gaafatamummaan jiraatu kallattiin ittiin gaafatan baay'ee xiqqaadha. Filannoon alatti aangoo nageenyaan waliif dabarsuu akkasuma mootummaa lammiilee isaatiif gaafatamummaa qabu horachuun baay'ee rakkisa. Biyyatti fufiinsa qabdu ijaaruu fi bulchiinsa tarsiimuudhaan masakamee uummachuun akkasuma biyya hawwinu qabaachuu kan dandeenyu filannoon yoo jiraatedha. Yaaliin sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf taasifamu tokko jedhee kan eegalu filannoo gaggeessuu fi filannoo irratti hirmaachuudhaani. Lammiileen qooda biyya isaanii keessaa qaban gatii kan horatu filannoon yoo jiraatedha. Filannoo qofaan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa ta'u oduu sa'aatii kanaaf qabanne eegallee jirra hanga xumuraatti wajjin turaasiniin jenna. Pireezidaant Saahilawarq Zawudee daawwannaa hojiitiif Keeniyaatti argamu. Daawwannaa kanaan Pireezidaant Uhuru Keniyaataa waliin dhimmoota biyyoota lameen irratti mari'ataniiru. Simanna Pireezidaant Uhuru Keniyaataan taasisaniifis Pireezidaant Saahilawarq Zawudee galateeffataniiru. Pireezidaant Saahilawarq Keniyaatti Afrikaatti teessoo dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Daayirikteera Jeneraalaa ta'uudhaan hoogganuun Naayiroobii waggoota 8 turuun isaanii kan yaadatamudha. Odeeffannoon kan waajjira Pireezidaantii irraa arganneeti. Rakkoolee Afrikaa keessatti mudatanii fi falli karaa Afrikaanotaan ta'uu qabaa jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti gaggeeffame ilaalchisuudhaan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ibsa guutuu isaa mana maree nageenyaatiif tasgabbii gamtaa Afrikaatiif erganiiru. Hawwaayyoo kafanii gabaasa waliigalaa sakkataa nutti dhiyeessa. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti fudhatamaa turee fi duula booda haala wayitaawaa hojii deebisanii dhaabuu naannichatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaatiif ibsa barreeffamaa laataniiru. Ministeerri Muummee ibsa isaaniitiin Itoophiyaan waggaa 3 dura dimokiraasii dhugoomsuuf dambalii haaromsaa taasisaa turuu fi hooggansi isaanii gara aangootti osoo hin dhufin dura waggoota 30tti dhiyaataniif biyyattiin olaantummaa murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF jala wayita turtetti miidhamaa turuu yaadachiisaniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay aangoo olaantummaa isaa itti fufsiisuuf aangoo mootummaa harkaa qabutti fayyadamuun paartilee siyaasaa foxxoqsaa sabab sablammoota walitti buusaa jibbinsa facaasaa walamanuun akka hin jiraanneef hojjetaa turuu Ministeerri Muummee ergaa mana marichaaf ergan kanaan ibsaniiru. Hiriirri mormii bara 2008 hanga 2010 jidduutti uummatni Itoophiyaa tokko ta'uun dhageessaa turan. Ummatichi hacuuccaa tarsimaa addichi isaan irratti raawwachaa ture ifatti akka nuffan kan agarsiisedha kan jedhan Ministeerri Muummee haaromsi gadi fagoo siyaasaa fi hawaas dinagdee hooggansa isaanii jalatti bara 2010 booda taasifamaa tures fedhiidhuma uummataa kanarraa kan burqe ta'us ibsaniiru. Haa ta'u malee addichi haaromsawwan biyyattitti taasifamaa turan kanneen fudhachuu dhiisuun olitti caancala sabquunnamtii waggoota 30 oliif caaseffataa ture fayyadamuun carraaqqii hooggansi haaromsa taasisaa jiru mara dadhabsuuf hojjechaa turuus hubachiisaniiru. Murni adda bilisa baasaa uummata Tigraay yaalii gama caancala waggootaniif caaseffataa turee fi karaa haqarraa dabe kanaan taasisaa tureen kaayyoon inni dhumaa galmaan ga'uuf carraaqa ture. Addichaan olitti uummata Itoophiyaaf kan wayyu akka hin jirre uummata addunyaatti agarsiisuuf ture kan jedhan Ministeerri Muummee murnichi maandisni sabaaf amantaa qoqqooduun beekamu fakkaattota isaa toora badii tokko irratti uumamanii waliin ta'uunis dhiibbaa uumaa turuu simaniiru. Hooggansi isaanii wal dhibdee mootummaa jijjiiramaa fi addicha jidduutti uumame ture karaa nagaan furuu fi mariiwwan naga qabeessa taasisuuf jaarsolii biyyaa hanga Maqaleetti ergaa akka tures kan himan Ministeerri Muummee addi bilisa baasaa uummata Tigraay jaarsummaa ergames diduun naannichatti filannoo seermaleessaa taasisuu bira darbee milishaa fi humna addaa naannichaa walitti qabuun olola waraanaa ololaa turuus yaadachiisanii addichi yakkoota kan hunda bira darbee yakka biyya ganuu olaanaa ta'ee heera biyyattii irratti galmaa'e. Raayyaa ittisa biyyaa waggoota 20 oliif uummata Tigraay eegaa ture irratti haleellaa sukkaneessaa raawwachuusaas ibsaniiru. Kana hordofees mootummaan aangoo jiddugaltummaa manni maree bakka bu'oota uummataa kenneetiin naannoo Tigraayitti bulchiinsa haaraa diriirsuufis ta'e heera mootummaa kabachiisuu fi haleellaawwan ittisuuf qajeeltoo dabarseera jedhaniiru. Ministeerri Muummee itti dabaluunis murnichi yakkoota hammeenya maayikaadiraa fi naannoo biroottis dhala namaa irratti raawwachuu fi magaalaa Bahar Daarii fi Gondaritti ammoo misaayila dhukaasaa turuu fi bu'uuraalee misoomaa gurguddoos barbadeessaa turuus yaadachiisaniiru. Mootummaan gochoota badii wal fakkaatoo murnichi raawwataa ture kanneen hambisuuf duula olaantummaa seeraa kabachiisuu taasiseen
Maqalee yeroo gabaabaa keessatti to'annoo jala oolchuun hojii yakkamtoota bakka dhokatanii jiranii barbaadanii seeratti dhiyeessuu fi dursi kan kennamuuf hojii uummata Tigraay deebisanii dhaabuun jireenya idilee isaanii akka jiraatan taasisuu hojjetaa jiraachuu simaniiru. Kanuma bu'uura godhachuun mootummaan federaalaa deeggarsa namoomaa meetirik toonii 84,000 olii namoota miliyoona 4.1 oliif taasisuus ministeerri muummee ibsaniiru. Haa ta'u malee hawaasni addunyaa hanga deeggarsa namoomaa taasisuuf fedhii agarsiisetiin dhaabbilee namoomaa idil addunyaa waliin ta'uun deeggarsa namoomaa akka hin taasisanii fi keessattuu deeggarsi dhaabbilee namoomaa idil addunyaa hanga yoonaatti parsantii 30 akka hin guutin ibsa barreeffamaa kanaan eeraniiru. Karaa biraatiin naannichatti bu'uuraaleen misoomaa barbaadan deebi'anii tajaajilaaf akka oolan taasisuun olitti adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti sarbii mirga namoomaa akka hin mudanneef tarkaanfiin qabatamaan fudhatameeras kan jedhan ministeerri muummee koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Aksuum dabalatee naannichatti iddoolee biraa himannaa yakki sarba mirga namoomaa itti raawwatameera jedhame qorannaa bilisaa kan mataasaa taasisaa jiraachuu fi dhaabbileen namoomaa mootummoota gamtoomanii dhimmi ilaallatus qorannoolee kanneen akka taasisaniif mootummaan kan tumsuu fi heeyyamu ta'us ibsaniiru. Itoophiyaan biyyoonni Afrikaa cinaa isaanii akka dhaabattuuf gaafatanii deeggarsaan cinaa dhaabachaa akka turtee fi keessattuu walitti dhufeenyota gamlamee fi tokkummaan ardichaa karaa qindaa'aa ta'een yeroo kamiiniyyuu olitti akka milkaa'uuf bifa addaatiin hojjechuuf fedhii agarsiisaa jirti kan jedhan ministeerri muummee rakkoolee Afrikaa giddugaltummaa warra gara biroo tokko malee Afrikaanotaan furuu ejjennoo jedhuun dandeettii tokkoon keenya itti gaafatamaa wal taasisuu akka mirkaneeffannu Afrikaanotaaf waamicha dabarsinas jedhaniiru. Dhaabbileen ardii Afrikaaf akka hojjetaniif hundeessine hojii isaanii akka hojjetaniif Itoophiyaan qopheedha kan jedhan ministeerri muummee koomishiniin mirga namummaa Afrikaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannoolee akka taasisuufis Itoophiyaan heeyyamamoodhas jedhaniiru. Itoophiyaan birmaduu ishii keessatti olaantummaa seeraa wayita kabachiisaa jirtutti dabalarraa sadarkaa idil addunyaatti ishee irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuufis Afrikaanonni rakkoolee Afrikaatti mudatu Afrikaanotaan hiikkatu qajeeltoo jedhuun Itoophiyaa cinaa akka dhaabataniifis dhaamaniiru. Yeroo rakkoo kanatti gamtaan Afrikaa fi biyyootni miseensota gamtaa Afrikaa tokkummaa Pan-Afrikaanizimii fi deeggarsa nuuf taasistaniif isin galateeffanna kan jedhan ministeerri muummee gufuuwwan adeemsa deeggarsa namoomaa fi naannoo Tigraay deebisanii ijaaruu keessatti nu mudatu hundatti deeggarsa keessan hin daangeffamne kan itti fuftan ta'uu abdii guutuu qabnas jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa, Gambeellaa fi Beenshaangul Gumuuz lammiilee naannoo Tigraayiif deeggarsa birrii miliyoona 282 ol taasisani. Pirezidaantoonni naannolee sadeen kunneen lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'uun buufata yeroo keessatti argamanis daawwataniiru. Abdunnaasir Jamaaltu gabaasatti nu qindeesse. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuuzii fi Gaambeellaa lammiilee duula olaantummaa seeraa naannoo Tigraayitti kabachiisuu adeemsifameen miidhamaniif deeggarsa birrii miliyoona 282 akkasumas meeshaalee garaagaraa arjoomaniiru. Pirezidaantonni naannolee kanneenii magaalaa Maqaleetti argamuun deeggarsa arjooman bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayii wal harkaa fuudhinsa taasisaniiru. Deeggarsa kanaan naannoon Oromiyaa birrii miliyoona 200 fi qoricha wal'aansa fayyaa, ambulaansii, midhaan nyaataa fi sanyii midhaan qonnaan bultootaaf akkasumas meeshaa qonnaa birrii miliyoona 57tti tilmaamamu yoo arjoomu, mootummaan naannoo Beenishaangul birrii miliyoona 15 fi ambulaansii tokko akkasumas mootummaan naannoo Gaambeellaa birrii miliyoona 10 kennaniiru. Pirezidaantonni naannolee kunniinis deeggarsi kun obbolummaa naannolee gidduu jiru kan cimsuudha jedhan. አብረን ነው ችግር ውስጥ ያለ ነው። ከዚህ ችግርም የምንወጣው አብረን ታይዘን waliin rakkoo keessa jirra. Rakkoo kana keessa wal gargaarree wal qabannee baana. Rakkoo kana keessa akka baanus shakkii tokko hin qabnu. Adeemsa kana keessatti waan hafu waan lama qofa. Tokkoffaa seenaadha. Lammaffaan ammoo uummata. Kan biraa wanti hundumtuu ni darba. Adeemsa kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaatis rakkoo dinagdee fi hawaasummaa Tigraay keessa jiruuf dhimma filannoo fi fedhii miti. Dirqama keenya itti gaafatamummaan keenya Itoophiyaawummaan wal gargaaruun kan ibsamudha. Yeroo rakkoo wal cinaa dhaabbachuudha. Amma qabannee kan dhufne kennaa xiqqoodha. Yeroo itti aanuttis wanti cimaan yoo dhufe misooma Oromiyaa keessaa dhaabna malee lammiileen Tigraay miidhamuu hin qaban. አንዱ ክልል ብቻውን የሚፈጠረው ችግር ወይም መፍትሄ አካል ብቻ ሊሆን አይችልም. naannoo tokko keessatti rakkoo uumamuuf naannichi qofti qaama furmaataa ta'uu hin danda'u. Rakkoo naannoo tokkotti mudateef naannoon biraa hubachuun wal deeggaraa yoo hin deemne furmaataa akka hin finne beekamaadha. Kanaafuu rakkoo naannoo keenyaa fi naannoo Tigraayitti mudate lammiileen Itoophiyaa fi naannoleen hundi haala kanaan yoo wal deeggarree fi hojjenne rakkoo kana keessaa ni baana. ብዙ ችግሮች የደረሱባት የትግራይ ክልል naannoon Tigraay yeroo rakkoo guddaadhaaf saaxilamte kanatti yaada obbolummaa michummaa fi isin waliin jirra jechuuf nuti naannoleen sadiin waliin ta'uun hirmaannaa taasifneen ammas naannicha akka dhaabnuu fi isinis kanatti akka amantaniin isin gaafadha. Deeggarsi kunis hirmaannaa uummata obbolaa wal jaalatuun taasifamedha.
kan guyyaa har'aas qaama kanaati. Kanattis hundi keenya gammanneerra. Sirnicha irratti kan argaman miseensi olaanaan paartii badhaadhinaa Dr. Abrahaam Balaayi hanga ammaatti deeggarsi naannolee garaagaraa taasisaa jiran michummaa naannoo Tigraay waliin qaban irra darbuun tokkummaa lammiilee Itoophiyaa kan cimsuudha jedhan. የትግራይ ህዝብ ለብቻው ነው ወይ ደጋፊ የለም ወይ? Uummanni Tigraay kophaa isaa jira laata? Deeggaraa hin qabu. Rakkoo isa mudateef kophaa isaa keessaa ba'a kan jedhuuf guyyaa irraa deebii kana qabatanii kan dhufan. Yeroo uummanni Tigraay rakkatu cinaa isaanii jirraa uummata keenya waliin rakkan rakkoo kophaatti isaan mudate hin jiru jechuudhaan cinaa keenya dhaabbatan pirezidaantii fi hooggantoota akkasumas uummanni isaan duubaa jiru. Deebii kana nuuf laattan hundi keessan dinqisiifannaa galataa fi kabajan isiniif qabu ibsuun barbaada. Hoogganaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa gama isaaniin yeroo uummanni naannoo Tigraay rakkoo guddaaf saaxilame kanatti deeggarsa akkanaa kana naannoleen hunduu cimsanii itti fufuu qabu jedhan. ድጋፉ ትልቁ ነው። ከድጋፉ በላይ ግን kun deeggarsa guddaadha. Deeggarsi kun irra caalatti ibsituu obbolummaa, tokkummaa fi waliin jireenyaati. Uummata Tigraay yeroo ammaa kan barbaachisu uummataa fi qaama cinaa isaa dhaabbatee jajjabaadhaa jedhuuni. Maaliif yoo jennee uummanni obbolaan kan beekamu yeroo rakkootti. Yeroo jalqabaa kaasee hanga ammatti hooggantoonni sadeen kunniin wanta hunda irratti deeggarsa hundaan cinaa keenya dhaabbataa turaniiru. Kanaaf akka hooggansa yeroo bulchiinsa naannoo Tigraayitti deeggarsa akkanaaf beekamtii kennuu barbaanna. Deeggarsa seena qabeessa ta'edha. Godina Gujii lixaa fi naannoo kibbaatti uummata walgahiirra jiru irratti boombii abaaboo shaneen darbateen lubbuun namoota 7 darbuusaa Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksiseera. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa ibsaadhaa miidiyaaleedhaaf kenneen uummata nageenya isaa irraa jiru irratti darbannaan boombii raawwatame lubbuu namoota 7 dabarseera jedheeti jira. Uummata nageenya isaa irratti mari'achuudhaaf walgahii irratti boombiin darbatame kanaan lubbuun namoota darbuu isaattis gaddatti dhagahame ibseera. Koomishinii Taanaa Poolisii Oromiyaa Geetaachoo Taanaa akka jedhanitti uummataa fi uummata walitti bu'ee fakkeessuudhaan gochi kun raawwatamee jedhani. Qaamota gochaa kana raawwatan mootummaan hordofee seeraaf ni dhiyeessas jedhaniiru. Itoophiyaa fi baankiin addunyaa waliigaltee deeggarsaa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 37.35 waliif mallatteessaniiru. Waliigaltichi gama dhaabbata idil addunyaa deeggarsa barnoota jedhamuun kan taasifamedha. Doolaarri miiliyoona 14.85 miidhaa weerara vaayirasii koronaatiin damee barnootaa irraa qaqqabeef deebii laachuudhaaf kan oolu ta'uunsaa ibsameera. Maallaqa waliigaltee kanaan argame keessaa doolaarri miiliyoonni 100 fi miiliyoonni 22.5 uwwisa barnootaa waliin ga'uuf kan ooludha. Waliigalticha deetaan ministeera maallaqaa Yaasiin Wahabraabi akka fi Itoophiyaatti daayirekteerri baankii addunyaa Usmaane Diyoon mallatteessaniiru. Itoophiyaatti talaalliin COVID-19 kennamuuf akka jiru ministeerri fayyaa beeksiseera. Sanbata dhufu bitootessa 4 bara 2013 irraa kaasee naannolee Itoophiyaa hundaa fi bulchiinsa magaalotaatti bakka hooggantoonni federaalaa fi naannolee argamanitti sagantaan talaallii COVID-19 akka eegalamuus ministeerri fayyaa beeksiseera. Ministeerri fayyaa hojii talaallii kana eegalchisuudhaaf qophii duraa taasisaa kan jiru yoo ta'u, leenjii kennuu talaalliiwwan raabsuu namoota talaallii kana fudhatan adda baasuu fi hojiilee garaagaraa raawwataa jiraachuu isaa seereera. Itoophiyaatti marsaa duraatiin namoota miiliyoona 2.2 talaalliin kun ni kennamas jedhameera. Talaalliin kun vaayirasii koronaatiif kanneen saaxilamoo ta'an ogeeyyii fi hojjettoota fayyaa namoota umuriin turanii fi dhibee qaban warra talaallii kanaan dursi kennamuufis jedhamee adda baafamuusaa ministeerichi ifoomseera. Agarsiistuuwwan birmadummaa biyya tokkoo hedduu keessaa filannoo gaggeessuun isa tokko. Lammiileen hiree isaanii boruu kan ittiin murteessan keessaa filannoon isa guddaa.
filannoo gaggeessuun alatti lammiileen hojimaannii fi tarsiimuu biyya isaanii akkaataa barbaadaniin akka galma ga'uu fi itti gaafatamummaan jiraatu kallattiin ittiin gaafatan baay'ee xiqqaadha. Filannoon alatti aangoo nageenyaan waliif dabarsuu akkasuma mootummaa lammiilee isaatiif gaafatamummaa qabu horachuun baay'ee rakkisa. Biyyatti fufiinsa qabdu ijaaruu fi bulchiinsa tarsiimuudhaan masakamee uummachuun akkasuma biyya hawwinu qabaachuu kan dandeenyu filannoon yoo jiraatedha. Yaaliin sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf taasifamu tokko jedhee kan eegalu filannoo gaggeessuu fi filannoo irratti hirmaachuudhaani. Lammiileen qooda biyya isaanii keessaa qaban gatii kan horatu filannoon yoo jiraatedha. Filannoo qofaan. Godina Bunnoo Beddelleetti paartiin badhaadhinaa manifestoo fi mallattoo filannoo isaa bakka miseensotaa fi deeggartoonni isaa argamanitti beeksiseera. Paartiin badhaadhinaa godina Lobbaa Boraasii miseensotaa fi caasaalee isaa sadarkaa adda addaa irratti jiraniif mallattoo fi manifestoo isaa beeksisee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii kan godinaalee lamaan immoo Abaaboo Maammota Kattaanitti qindeesse. Godina Bunnoo Beddelleetti manifestoo fi mallattoo filannoo paartii badhaadhinaa dhiyeessuun kan beeksisan hoogganaan paartii badhaadhinaa godina Bunnoo Beddellee Amaandaanu paartiin badhaadhinaa dimokiraasii fi federaalizimii sirrii ijaaruuf paartii hojjetudha jedhaniiru. Inni tokko akkan caala. Mirgi garee yoo kabajame mirgi dhuunfaan kabajama, mirgi dhuunfaa kabajame mirgi gareen kabajama. Paartiin keenya kanatti kan amanu akka ta'e ilaaluun murteessaa ta'a. Bulchaan godina Bunnoo Beddellee Shaafii Hussein filannoon bara kanaa jijjiirama dhufe kan gara sadarkaa olaanaa fi fayyadamummaa uummataa dabaluutti ceesisuuf kan gaggeeffamudha jedhan. Filannoo kana kan gaggeessinuuf waggoottan sadan dabarsine injifannoowwan qabsoo keenyaan arganne dhandhamachuu jalqabne kana gara boqonnaa caalmaatti ceesisuudhaaf. Hirmaattonni sagantaa kanas paartilee biroonis sagantaa fi karoora isaanii uummatatti dhiyeessuun filannoof dhiyaachuu qabu jedhaniiru. Paartileen kamiyyuu kan biyya kana bulchuudhaa deemu hundiyyuu seera mataa isaa danda'e uummatee ajandaa mataa isaa danda'e uummatee karaa nageenyaatiin hunduu ajandaa barbaachifate bahee ibsachuun isaa dirqama ta'an jedha akka kootu. Aangoo kan kennu qabu uummata, aangoon sunis kan uummataati waan ta'eef uummatatu aangoo isaa kaardiidhaan ibsata jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Iluu Abbaa Borittis paartiin badhaadhinaa magaalaa Mattuutti manifestoo fi mallattoo paartichaa miseensota isaaf beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaa Bor Salamoon Taamiruu paartiin badhaadhinaa mallattoo ifaa ampuulii fi sagantaaf dambii Itoophiyaa badhaatee uumuu dandeessisuu qabatee dhiyaachuu himan. Biyyi kun daran ceetee birmadummaa ishee bilisummaa ishee irra caalaayyuu badhaadhina daangaa hin qabne mirkaneessitee biyyoota addunyaa keessatti beekamtii akka isheen argattuuf paartii hojjetudha. Bulchaan godina Iluu Abbaa Bor Taarikuu Nagaash jijjiirama eegalamee jirutti fufsiisuu fi miseensotaa fi deeggartoonni ciminaan hojjechuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Aarsaa qabsoon amma fageenya nu gaafatu hunda kaffaluun badhaadhina biyya keenyaa milkeessuudhaaf tumsuun dirqama waliinii keenya ta'uu irratti walii galuudhaan bakka jirru hundatti shoora nurraa eegamu baachuu qabna. Hirmaattonni sagantichaas paartichi hojii hangammaatti hojjeteen abdii kan nutti horedha jedhaniiru. Anis hawaasa koo hubachiifnaan hawaasi kun paartii kana wajjin karaa dheeraa bara dheeraa yeroo dheeraa deemuu hin danda'a amantaa jedhuun qaba. Keenya kan nuun ba'uu dandeenyu hojiiwwan hojjetamaa jiru keessatti mirgaaf dirqama keenya beekne yeroo hirmaannudha. Lammiileen biyyattii kamiyyuu jibbarra jaalala lolarra nageenya filachuu akka danda'aniif hunduu gahee sarraa eegamu ba'uu qabaa jedhan Pirezidaant Saahilawarqi Zawudee. Dhaabbileen amantaa Itoophiyaa hundeeffamu waggaa kurnaffaasaa mata duree nageenyaaf hojjenna nageenyaan hojjiraannaa sanyummaa ni balaaleffannaa jedhuun magaalaa Finfinneetti kabajameera. Teediroos Tolaatu gabaasaa qindeesse. Gumiin dhaabbilee amantii Itoophiyaa bara hundeeffama isaa kan waggaa kurnaffaa Finfinnee bakka Pireezidaanti Saahilawarqi Zawudee fi miseensotni gumichaa argamanitti kabajateera. Gumichi miseensota dhaabbilee amantii 7 ta'an kan of keessaa qabu yoo ta'u, yaa'iin dhaabbilee amantii Itoophiyaa baranaa kunis nageenyaaf hojjennaa, nagaan jiraannaa, sanyummaa ni balleessinaa ergaa jedhuun hundeeffama isaa kan kabajate. Keessummaan sirna kanaa Pireezidaantiin biyyattii Saahilawarqi Zawudee dubbii isaaniitiin hawaasni biyyattii hawaasa amantiitti ciccimoo ta'an yookaan warra waaqan bulanii jechuun ammatti garuu gochoonni faallaa kanaa mul'ataa jiraachuu ibsan. Kanaafis keessumaa dargaggootni dhaloonni abdii boruu biyyattii ta'an gochoota gadhee ta'anii fi sanyummaa lagachuun nageenyaaf tokkummaa biyyaatiif hojjechuu qabu jedhan. ሚሊዮኖች ምዕመናን ያሉት ሀገር መታየት የሌለባቸው ድርጊቶች በአይናችን ስር በምድራችን ላይ ተከናውነዋል።
Uummata amantaa cimaa qabnu taanee namoota gaggaarii miiliyoonaan otoo qabnu gochoota raawwatamuu hin qabne of biratti argaatu jirra. Ammatti biyyi keenya misooma barbaaddi. Har'a biyyi keenya hiyyummaa keessaa bahuu feeti. Araaraa fi nageenya barbaaddi. Dargaggoonni keenya naamusa gaariin safuu fi duudhaa qabnuun loogii irraa bilisa ta'uun biyya isaaniif tokkummaan dhaabbachuu qabu. ግብረ ገብነት ይፈልጋሉ። አገራችን ከዘር ከሃይማኖት ከጾታ ልዩነት የተላቀቀች እንድትሆን ይፈልጋሉ። Rakkoolee garaagarummaa muraasan dhufan waloon sirreessuun nageenyaaf badhaadhina biyyattii dhugoomsuufis dhaabbileen amantiitis ta'e mootummaan qindoominaan hojjechuu qabnaa jechuun waamichalleen dhiyeessaniiru. ለሌላው ማሰብ መቆርቆርን Tokko kan biroof dhaloota yaaduu fi dhimmamu miira wal gargaaruu cimaa dhaloota qabu uumuuf nutis taanee isin abbootiin amantaa hojjechuu qabna. Namni martuu akkasumatti hojjechuu qaba. Kanarratti nutis akka mootummaatti isin gargaarra. Ministeer Deetaan Ministeera Nageenyaa Firiyaalam Shibaabbaw hojiilee jajjabeessaan dhaabbilee kanneen akka gumii dhaabbilee amantii Itoophiyaa wajjiniin hojjetamaa turuu eeruun ammas hojiileen guguddoo ta'an hedduun akka hafan ibsan. Hooggantootni fi miseensotni gumii dhaabbilee amantii Itoophiyaa akkasumas dureewwan amantii yaa'ii kanarratti hirmaatanis waggoottan darbanitti kutaalee biyyattii hedduu ta'an keessatti garaagarummaa fi waldhabdeen mul'ataa turanis dhimma biyyaa irratti garuu walta'umsaan hojjetamaa ture ammas kanumatu itti fufuu qabaa dhaaman. ጥናትም አስጠንተን በተለይ ችግሮቹን እሳት ከማጥፋት ቆራኖኒስ ደገሩን ኬሱማ ኢብዳ ቀበቴ ዳምሱ ቆፋ ኦሶ እንታኔ ረኮሌ ቡኡራ ጅራን ሂኩፍ ኒዮጀና ፈኬኛፍ ረኮሌ አመንቲ ፊ ሰቡማ ደሆ ጎደተኒ ሲያሳፍ ኦልፈመን ኡመተ ወሊን ታኔ ሀጋ ደንደኝቲ ፍሩፊስ ከሮርፈኔ ወጀና ሁለቱ ፒለሮችን ነው የፖለቲካ መጠቀሚያም እየሆነ ያለ ሴንሲቲቭ ነው ደግሞ እነዚህና ስለዚህ ከዚህ አንፃር በቀጣይ የምንሰራቸው ስራዎች ላይ ህዝቡ ከኛ ጋር ሆኖ ከነ ጉድለታችን ከነ ችግራችንም ቢሆን ህዝቡን አሰለፈን ችግር ለመቅረፍ አብረን እንጥራለን የሚል ነገሮች አሉ። ዩኒቨርሲቲን መዳ ወላቡ ዲባ ዱበርቶታ ረጋው ርሱዳን ቧቀቤሱማ ሳኒ ደበሉዳፊ ሆጅሌ ደገራን ገራገራ ሆጀቻል ጅራቹ ሳቤክሲሴ ዩኒቨርሲቲchi iddoo addaa dubartoonni shamarranii keessatti qayyabatanii fi rakkoolee isaan mudatan irratti kan keessatti waliin mari'atan qopheessuudhaan hojii jalqabsiiseera. Dabalataanis bakka turtii daa'immanii birrii miiliyoona 3.4 waliin ijaarsisaa jiraachuu isaas ibseera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa damee Baaleerraa nu qaqqabee kan qindeessite immoo Mabeet Shoomeeti. Rakkoo barattoota shamarranii fi hojjettoota dubartoota yuunivarsiitichaa mudatan xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan yuunivarsiitiin madda walaabuu iddoo addaa barattoonni shamarranii itti qayyabatanii fi rakkoolee isaan mudatan irratti mari'atan qopheessuun hojii jalqabsiisee jira. Kana malees yuunivarsiitichi dhiibbaa dubartoota hojjettoota yuunivarsiitichaa irra gahu hir'isuun gaa'omina isaanii dabaluuf giddugala turtii daa'immanii birrii miiliyoona 3.4 ijaarsisaa jira. Barattoonni shamarranii iddoo turtii qo'annoo tajaajila intarneetii fi kitaabolee wabii mijatoo qabu kun dhiibbaa koorniyaa fi xiinsammuu isaan irra gahaa ture hambisuun cinaatti barnoota isaaniittis akka milkaa'aniif kan isaan gargaaru ta'uu dubbatani. Akkuma beekamu barattoonni ayyaana kabajuudhaaf guyyaa dhalootaa isaanii kabajuudhaaf magaalaa keessa ba'u. Kanaaf rakkoo adda addaatiif waan saaxilamaniif rakkoo san gara duwwaatti hir'isuudhaaf asitti dhufanii wal ga'aniitiin waan isaan barbaachisu asitti qopheeffatanii akkas godhu jechuudha. Kun immoo barnoota isaaniif illee ni gargaara. እና ከነማነ ከነረ keessatti wanti nu fayyadamnu waan baay'ee jira barattoota keessattuu barattoota ijoollee durbaati kan intini dallaa ijoollee durbaa alabaanii dubbisuudhaaf baay'ee ijoolleen durbaa rakkataa jiru geeroo dukkana እና amma kana keessatti hundi keenya yoo asitol argamne እና asitol geenye hundi keenya yoo rakkoo jiru hundayyuu gaafa intini furmaata baay'ee arganna jennee yaadna. Keessattuu giddugala turtii daa'immanii yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitichaa keessatti ijaarsaa jiru dubartoonni yuunivarsiitii keessa hojjetan daa'imman isaaniif osoo hin dhiphanne hojii isaaniitiin akka milkaa'anii fi gumaacha guddaa qabaa jedhan hojjettoonni yuunivarsiitichaa kun. Qajeelfamni kun gubbaadha bu'ee yuunivarsiitii madda walaabuu immoo dursee yuunivarsiitota baay'eerra dursee wanta kana wasitti fudhatee dubartoonni keenya cimuu qabanii hoggansatti dhufuu qabanii jedhee waan yaadeef wanta kana ammarratti kun jalqabuuf jirra. Daa'ima ofii kunuunsaa akkasumas tajaajila barbaachisu isa gahaa ta'een haala barbaachisaa ta'een hojii ofiitis kenna daa'ima ofiitis achumaan kunuunsaa haala itti tajaajiluuf
kan qophaa'e waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu dhiibbaa dubartoonni yeroo baratan isa ta'u hojjetan irra gahu hambisuudhaa fi xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jiraachuu ammoo kan dubbatan yuunivarsiitichaatti daayireektara dhimma dubartoota daa'immaniif dargaggootaa kan ta'an aadde Liidiyaa Tikkuuti. Egaa kun immoo hirmaannaa hojjettoonni keessattuu hojjettoonni dubartootaa jechuudha. Hojii irratti taasisan irratti hirmaannaa isaan ni dabala. Maaliif yoo jenne egaa dubartoonni dhiibbaa garagaraatu irratti jira, dhiibbaan hawaasaa jira, dhiibbaan gama hojiitiin irra jiru jira. Kanaaf kana furuu keessatti olmaan daa'immanii asitti banamuunsa ejjennoodhaan laphee guutuudhaan akka isaan hojii irratti hirmaatanii fi bu'aa qabeessallee akka isaan ta'anii gargaara jedhee yaada. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmed Kaliilis gama isaaniitiin yuunivarsiitiin isaanii dhiibbaa dubartoota irra gahu hir'isuudhaan gahoomina isaanii dabaluun sadarkaa hooggansaa garaagaraatti akka hirmaannaa taasisanii fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbatanii. Dubartoota warra jiranis ta'ee warra amma haaraa qaxaraman cinaatti leenjii hooggansaa argachuu akka danda'an karoora qabannee irratti hojjechaa jirra. Inni biraa warroonni hojii keessa jiran hojii isaanii irratti akka xiyyeeffachuu danda'an oolmaa yookiin bakka turtii addaa daa'immanii birrii naannoo qarshii miliyoona 3.4 ta'uun ijaarree gara xumuraatti geessuutti jirra. Gabaasichi kan tajaajila oduu Itoophiyaa damee Baaleeti. Projektiin gumaata caffee jedhamu magaalaa Caancootti birrii miliyoona 10 oliin daree barnoota dabalataa ijaarsa seera. Projektichi mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Caancoo kana keessatti barattootaaf sagantaa nyaataas kennuu eegalee jira. Hawwii Taaffasatti garasti maluudhaan gabaasattaan kan qindeessite. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti manni barumsaa Caancoo sadarkaa tokkoffaa bara 1947 kan ijaarame yoo ta'u yeroo ammaas barattoota kutaa tokkoo hanga 8 2098 ta'an barsiisaatu jira. Sababa COVID-19 biyya keessa seeneen guyyaatti marsaa lamaan barattoota 800 torbanitti yeroo sadiin kutaa barnootaa tokko keessatti barattoota 21 hanga 35 barsiisaa kan jirudha. Mooraa mana barumsichaa keessatti projektii gumaata caffeetumaa jedhamuun manni barumsaa addaa moodel kilaas daree barnootaa 8 mana kitaabaa tokkoo fi bakka barattoonni harka itti dhiqatan 2 hojjetameera. Projektii kanaan nyaanni barattootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa godina addaatiin qophaa'uun barattoota mana barnootichaaf dhiyaachaa jira. Kanaanis maatiin barattootaa nyaanni barattootaaf akkanatti eegalamuu isaatti gammadoo ta'uu ibsu. Ijoolleen koo asitti gaafa barattu kanaan dura nyaanni hin jiru ture. Har'atti garuu baranaa kana keessa nyaanni jalqabameera. Baay'ee bayeessa gaariidha jenna. Sababni isaa nyaanni jira waan ta'eef asitti hin qophaa'a waan ta'eef achi nyaanna jedhaniiti barii ka'anii dhufan. Nyaata barattootaa kana qopheessuufis namoonni waldaan gurmaa'uun carraa hojii argatan keessaa addee Kaaseech Adaanee fayyadamoo ta'uu isaanii dubbatu. Gurmiin kiyya nama 10 qaba. Waldaan immoo 02 immoo nama 10 qaba. Waldaa kana keessaa nama 20 ta'anii hojjenna jechuudha. Kana immoo carraa nu arganne kana nu hojjennee itti fufnee daa'ima keenya kana astaradarree daa'ima keenya kana tilfaamaas taanes ta'uus baannee waa hunda sargachuu baannee amma waggaa 5 nu kenname kana hojjaa keenya fixannee nuun gaditti immoo warra harka qallaa jechuudha. Nurraa kana baranii akka isaanis immoo fufaatti itti darbanan barbaada akka kiyyaatiin. Barsiisaa mana barumsichaa kan ta'an Siisaay Bashaadaa manni kitaabaa barattootaa ijaaramuunis ijoolleen yeroo boqonnaa isaaniitti sirnaan akka qayyabatan taasisuu himu. Daree keessattis fedhiin barnootaaf barattoonni qaban baay'ee dabalee jira. Akkasumas qabxiillee yoo laalle ijoolleen duraan asii deemanii gara iddoo biraa ooluu yeroo boqonnaa isaanii hawwan amma iddoo mana dubbisa kitaabaa oolanii sirnaan qo'achuutu jira. Itti gaafatamaan mana barumsaa Caancoo sadarkaa tokkoffaa barsiisaa Ejjigoo Masqala nyaanni barattootaaf yeroo mara mana barnootaa keessatti qophaa'uun isaa ijoolleen maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an fayyadamoo taasiseera jedhu. Ijoolleen nyaata kana hoo nyaatan tokko harcaatiin ijoollee nafaa jechuudha. Ijoolleen harka qalleeyyii ta'an immoo gara kanaaf fayyadamaa ta'uu jechuudha. Gara biraatiin akka mana barumsaa keenyatti isaan irreen harka qalleeyyii warri hojii dhabdoota ta'an as keessatti hojii uumamee fi yeroo ammaa kana hojii bal'aa hojjechaa jiranii jechuudha. Projektiin gumaata caffee kun hojiilee garaagaraa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira jedhu. Projektiin kun projektii gumaata
caffeetumaa jedhama. Piroojeektii kana keessa nyaata fi maateriyaaliin barnootaa jira jechuudha. Asiin dura barataan baay'ee harcaa ture. Harcaati qofaa miti galmee irrattis dhiibbaa guddaa qaba ture waan ta'eef barataan keessattuu ilmi harka qalleeyyiin tiksee galanii hojii humnaa hojjetanii barachuudhaaf baay'ee ulfaata ture. Amma garuu sababa nyaanni kunis yuunifoormiinis dabtarris kopheenis argameef barataan gara mana barumsaa dhufee barachaa jira jechuudha. Nyaannis kama argitan kana qorame jiraan caammaan immoo dhufaa jiran jechuudha. Kun kopheen dhufaa jiraniin. Qulqullina barnootaa eegsisuun barattoota bor abdii biyyaa ta'an horachuuf ciminaanis kan hojjetamu ta'uunis ibsameera. Hojiin tola ooltummaa jijjiirama waloo argamsiisuun addatti baasii hojii kanaaf ba'u hir'isuudhaan gahee guddaa kan taphatudha jedhame. Duulli hojii tola ooltummaa baatii tokkoof turu magaalaa Adaamaatti guyyaa irraa ifattee eegalameera. Aliyyi Daddafoo hordofe. Hojiin tola ooltummaa hawaasa hunda hirmaachise sadarkaa naannoo Oromiyaatti erga calqabame kaasee hojiileen hedduun hirmaannaa hawaasaatiin naannichatti hojjetamanii jiru. Duula hojii tola ooltummaa kana bifa qindaawaa ta'een itti fufsiisuudhaaf magaalaa Adaamaatti duulli hojii tola ooltummaa guyyoottan 30 hojjetamu hirmaannaan hawaasaa bakka jirutti eegalamee jira. Duula hojii tola ooltummaa kana kan calqabsiisan hoogganaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'a hojii eebbifamaa jiraattonni magaalaa Adaamaa calqaban kana cimsanii itti fufsiisuu qabu jedhanii jiru. Magaalli keessa waan fedhe yoo qabaate amma fedhe yoo soorome qulqullina yoo qabaachuu baate maqaan qabu. Kanaaf magaala keessa qulqulleessuun waa hunda caalaa ijoo dubbiiti. Adaamaan qulqulluu ta'uu qaba. Adaamaa qulqulleessuuf ammoo hojii guddaa hin barbaadu. Namni mana ofii qulqulleessuu qaba. Namni karra ofii qulqulleessuu qaba. Namni hunduu karra ofii mana ofii yoo qulqulleesse Adaamaan qulqulluu taata. Magaalli hundi yoo qulqullooftu Itoophiyaan qulqulluu taata. Kaantibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hojiin tola ooltummaa kun magaalichatti bu'aalee hedduu galmeessisuun alatti baasii mootummaan tajaajila kanaaf kana dura baasaa ture hirmaannaa hawaasaatiin hambisuun danda'amee jira jedhanii jiru. Guddinni fi giddugala daldalaa ta'uu magaalaa Adaamaa rakkoo balfa gogaa guyyaa guyyaa uummanni yeroo qareen dabaluu dhufu hojii wal qabatee uummanni hojii balfa qabeessa irratti karaa ammayyaa ta'een akka hojjetuu fi itti fufiinsaan hojii balfa maqsuu waliin wal qabatee qindoominaa fi hirmaannaa bal'aadhaan hojii ji'a tokko hojjetu keessatti injifannoon naannoo qulqullina magaalaa irratti galmeessuu danda'u aadeeffamee karaa sagantaa idilaa'een akka itti fufu gochuudhaaf kaayyeeffamee. Jiraattonni magaalaa Adaamaa sagantaa kana irratti hirmaatanis hojii tola ooltummaa kana cimsanii hojjechuudhaan guddina magaalaa isaaniitiif gahee isaanii kan bahan ta'uu ETV Oromootti himanii jiru. Somaaliyaa fi Keeniyaan walitti bu'iinsa isaanii karaa dippiloomaasiitiin furuu akka qaban pirezidaantiin Jibuutii waamicha dhiyeessaniiru. Biyyootni lamaan erga bara faranjootaa 2020 irraa eegalee rakkoo siyaasaa hamaa keessatti argamu jedhameera. Rakkoo biyyoota kana lamaanii furuudhaaf furmaanni sirriin marii qofaadha kan jedhan pirezidaantiin Jibuutii Omar Geelle biyyoonni ollaa kun dhimma isaanii gara teessoo mariitti fiduu qabus jedhameera. Walitti dhufeenya isaanii sirreessuufis wal kabajuu irratti xiyyeeffachuu qabus jedhani. Keeniyaan milishoota qindeessuudhaan nageenya Somaaliyaa jeequudhaaf hojjechaa jirti jechuudhaan himannaan mootummaan Somaaliyaa dhiyeessee Keeniyaan kan fudhatama hin qabne jechuun deebisteetti. Egaa rakkoo biyyoota kana lamaanii furuudhaaf kan hojjechaa jiru ta'uusaa kan gabaase BBCdha.